السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفونة جرجرتو المان ربو أبقالوني في قارون إدي الأدوية الرتربمتوني بكينيا قاتني ربي السعادة يوم جرتن تنان إسين جهه النجاه قوتي قالت ربي أني تموت بيدا وري تموت بفماتي تاتني هدو تكغلطوما ورغنا هارا غرچانا لكيا افتان كوتانا تدبل ما ماتي كيتا سبسكرايب لايك gochuun natti dabalamaa isiniin jedha. Walumaatti kiyyataa sana immoo laayikii yeroo hundaati. Viidiyoo gabaabduu takka mata dureen isii yaadaan hin du'in kan jettu qabadhee dhufe. Yaadaan hin du'in nama jaalatte kan kee akka ta'uuf waan dandeessu hunda ni raawwatta. Namni si jaalate ammoo waan jaalatinna jechuu rakkisa na jaalata jechuun rakkisaadha. Falmii jireenyaa gootuu keessatti hawwii ati qabdu si jalaa gufachuu danda'a. Rakkoo siif ishee mudatee fayyaas ta'ee mudannoo guyyaa keessaas isin qunnamee obsaa fi jajjabinnaan Rabbiin irratti kadhachuun falmii moohate hawwii galma geessu. Waan darbe dubbataa hin oolina. Yaadaan nama xiqqeessa hin tuffatina. Jaaladhu akkuma bosonni bineensaa fi manaa ilma namaafis waliif kafana. Jireenya jiraatuu keessatti ati yoomiyyuu jireenya dorgommii jireenyaa sitti fide hunda karaatti kuftee boohaa hin taa'in. Obsaan cimii injifadhu moohataa ta'in. Namoonni jiraachuuf isaaniitiif biyya lafaa miidhagina gonfachuu fi keessaa ati ilillii dhalootaa kanaati. Haala kamiin keessattuu tattaaffii taasifamu bu'uura milkaa'inaati. Jaalalli wallaaluun cubbuudha. Biyya lafaatti namni baatee ittiin deemudha. Jaalachuun jaalatamuun qooda ilma namaati uumamaan qabu waan ta'eef ati abbaa feetee wajjin jiraadhu anis si jaalataa jiraadha. Qormaanni dachii tanarraa rakkoo abdii hin qabne nutti ta'uu danda'a. Mul'ata qabannaa garuu jireenya boodaa jiraannu irratti xiyyeeffachuun dirqama nurratti ta'a. Jaalalli gama tokkoo dubbifachuu kan hin dubbanne akka lafa bishaaniitti marfameeti. Gochiin raawwatamuun darbaan cufti isatu seenaadha. Kaleessaa yaadadhu ammoo hawwii ni dhugoomti. Namni kamuu waan gaarii dalagee arkuu barbaada. Dirree itti bobba'u cufti isatu akka gootaa dirree waraanaatti tuulaa waan ta'eef. Warshaa jibbaa hundeessayin hammeenya hin oomishin. Kalaqa Rabbii jaalala horuudha. Jibbaan gaarii miti. Qalbii kee too'adhu. Wanti hin arkatin gara fuula duraattis ni arkadha jettee abdii jiraatta. Akka argatte yoo dhabde hoo? Rakkinni jireenya keessatti nu qunnamuu fi dogongorri keenya sababa ta'uu danda'a. Miidhamni guddaan garuu rakkoo saniif fala barbaaduu dhiifnee kufaatii miira kufe yoo hafneedha. Yeroo hundumaa hamilee guutuudhaan sochii bakka yaadde ni geessa. Jiruu keessa jireenyatu jira. Tattaaffii hedduu booda xaafii baasanii gaariitu arkama waan ta'eef. Galanni qeerroo baattee deemu
galanni qoree baattee deemuun qurxummii soorata isheeti. Soba dhugaa fi keessa hin qabne jalloo jaalalaa seeti. Dachiin tuni gammachuu qabaannaan tokko malee tola namaaf hin kennitu. Duungoon jaalalaa qabamee fi kophaa dhuma danda'a. Yaadannoo isaa garuu wagguudhaan jiraatadha. Namni kan harkaa qabu yoo dhabe kan darbe yaadata. Yoo dullummaa keetiin keessatti ajaa'iba maatii fi hooggante bobbaaftee galata yeroo jaalalaa qabattee ajajaa jaalalaatiin hoogganamte yookiin makamte tooyatamta. Yeroo jaalalaan nama tokko keessatti maatii horatte ajajaa fi hooggana kaayyoo fi karoora taatee mul'atta. Kana jaaladhu anuu beeka, kan na jaalatu Rabbi beeka. Kan jaaladhu anuu beeka, kan na jaalatu Rabbitu beeka. Waan dhoksaan wal dhoksuu jireenyaa gamtaa moohuu ni danda'ama. Morki jaalalaa garuu nama tokko hirmaachisuu hin danda'u. Jireenyatu akkana fakkaata. Akka yaadanitti osoo hin taane akka adeemsaatti kan nama deemsisuudha. Goda gaddaa fi kiyyoo hiyyummaa jala taa'anii gadooduun kufamee facaasanii biqilchuun bara jireenyaa waggaa dabaluudha. Ati kan jiraattu ufiif akka ta'e yoo itti amante dhageenyi hamaa namaaf bakka hin kennin. Obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kiyyaallee asumarratti dhumata. Yoo isin gammachisiise subscribe like godhaa isinin jedha. Barumsa irraa argattan jedhee abdii qaba. Wanti kamiyyuu akka namaatitti jiraachuun otoo hin taane akka mataa ofiititti jiraachuudha. Akka ollaatitti bulanii akka ofiititti bulanii akka mataa ofiititti bulanii waan tokkos dhabe jedhanii abdii kutachuu otoo hin taane abdii horatanii gaaf tokko inuma galma ga'a jedhanii akeekanii yookiin itti yaadanii jiraachuudha. Yoo waan darbe ammoo yaadanii jedhan umurii ofii irratti illee lakkoofsiisanii umuriin namaatis gaddeemaa deemti. Dhibee rakkina sammuutii fi rakkina adda addaa irra nama buusa jechuudha. Kanaayyuu obboleeyyan kiyyaa yoo isinitti tolee subscribe like naaf godhaa isinin jira. Ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwanii idil addunyaa irratti argamtanii isinin jedha. Walaa jajjabeessinuu gatii wayii subscribe fi like kafallu isinin jedha obboleeyyuu tiyyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani tamutu bida subscribe like godhaa. Assalamu